أديت الدامي أما أنت أنا وردت على جوته تغنيا وردت على جوته تغنيا أنا ما بكرت يا دكتورتي ولا بيتي متى السلام عليكم من ديتي كنا برضو ممكن هيك أبو إيساجيني كم مكان أوكي وسينة أنا بدي وسينة كويسين تلامنا دورة قبادي من دورة قبا واحد رتلفت أتي أنا كبيس في دال من نيت أتي تطمئن قديني في الدامي أنا أديت الدامي أما أنت أنا وردت على جوته تغنيا وردت على جوته تغنيا أما أنت أنا إطلاع جرا aku malah altani gertan kana nuti man dana fatia kabuda mana sambira hau jirra ati hobba fatia bira deite hobba fatia anjursan deite fatia gerte da doite tuma ulada doite tuma sente akam nekam bota go ati deite fatia Orsinet man arkafuda isi orsinet marka bot to wani se kana hunda mudut tikkan ismatim kana fatia makkan to wani se kana hunda mudut ki dauto da dauto genya amma antana nuti milan fatia mujirra milan dia mujirra amma bakkasan dhiyachaa jirra hordofa hangaan ani alattiin si raafa khararraa fagaadheetiin si eega kanumaafu mana fatiyaa sana haaree sana naas geessi mana halaalaaleen si garsiisa mana halaalaaleen si garsiisa mana sana hoggaan halaalaan si garsiisa dheyteetuma ulaatti namna miidiyaa namni gubbaarratti hamtuu akka keessanii kan dalagu hin jiru amma faa keessattuu si fakkaate hedduu as boo jira ajaa'iba durri maal jee jaame hedduu as boo jira gosti akka isaatuun bifti akka isaatuun warreen gartee jaarsa namaatii fi jaartii namaarraa dadhaban warreen gartee sheekaan hawaasarraa dadhaban heddummaa ta'e bakka kanatti bakka rakkoo lakkuu nutti hojjirtu malee nuti odoo ummata keenya kan bultii qabu dhiiftee shabaabatti duula akkanaa gaggeesse hedduu takka bareeda maaliif ifa agartatis akkas godhan akka taatu akka gootes yoo qabaatte akka gootes yoo qabaatte itti garsiifta garuu kaniin jiru yoo abbaa manaa qabdi haati manaa ni iyyiti ilmaan jala iyyan yoo ilmaan qabde abbaan manaa haadha manaa dhiisu ummata kana okkotee takka nayitti affeelte jechuudha ilmoo fi haadha adda baasachuun akkam jechuudha biyyi kiyya mana keessaa nama nagaa hin jiru haadha manaatii fi abbaa manaa walitti kaasuu jechuun akkam jechuudha ni jira warri beekuus kan dubbatu garuu waan kana nuti saffisaan agaru jira ganamaa galgala waan diimu jiru kana ummata keenya dhugumatti jaalanneeti miti kaasee faan bannu akkanatti garuu gochi najjaash dalagu jiru gocha suukanneessaadha addunyaa irratti ilmoo namaa dubartii waggaa 5 ga'een tan barana akkasitti naannoo amaaraatti guddamtes dubartii oromooti waan hin taane gaggeessaa jiru ilmi namaa tan naannoo amaaraatti akkas taate oromoo daa'ima waggaa barbaade dhugaa yoo barbaadde namni keessattuu daa'ima intala dubartii daa'ima waggaa 7 gadi xalafuu yookiin hatuu jechuun akkam jechuudha ummata keenya mee eenyutu eenyu ragaa ba'a eenyu ragaa ba'a eenyu irraa wabiita eenyu abdata eenyutu eenyu amana kan joo mee ummata keenya rabbi zaalla eenyutu eenyu amana jiraata eenyutu eenyu amana wajji kan jiraatu habiibii kiyya isinasi ilmaan miskiina nama dadhabaa
qabaataa dadhabaa roorrisuu gocha hin taane waan hin taaneen faluu fi falfaluu nama xalaftanii waan hin taane keessa naquu nama ejjisiisuun kun addunyaa fi akhirattis rabbiin hin jaalatu ummata keenya hin jaalatu itti amanaa hin jaalatu kun rabbiin akkana hin jaalatu hojii kanarraa maganfate khaalid awoo angaruu najjaash waanin toof waanin godhuuf akkaan godhu akkaan je'uun gaafa rabbiin agarsiise inshallah najjaash wallaahi yoon akkanatti an najjaash akka bishaanii kanatti akkana isa dhuyne najjaash laf asifne akkana dhugeen fitinan najjaash akkana dhugeen fitin tuutee wallahi wallahi ani durri aliitii miti garuu oromoo ta'e waan akkanaa dalaguun anis isaan qixxaachuun narraas qaanii gurbaa kana rabbi ifaa beeksisu jee gaaf meeqa gaafa qabanii tuman gaafa rooroo addaa jira gaggeessan anasiin karadhee dawwalee keeysaan fatihaa rabbi sodaattan gurbaa kana akkana godhin baardhii isaa jeenii yeroo isaan harka bu'ee hangummaan keessattu nasbeen sanuu keeysaa kuttiyyee gurbaan kun xifaa isin naqa nyaatee garaan qabu dandeeytee kana godhatuun kana hin qabu dhiisaa jeeni gaan meeqaa irraa dhorke na dhiimaa jette asirratti ana sarratti waan hin jiru qabu durri ni beekta an qafunnee fuula miidiyaa kana duratti najjaash akkana ilaala isaa keessatti nuti fayyaan diin jirtan bas amma tanuti jechuudha namni qabde najjaash illee nuuf fida walla akkuma dhugaatan ta'e amma ifin nuka isaa fide najjaash isoo qabannu isoo ittiin isoo gorsinu waan hin taane amma dursa raawwachaa ammallee waan tana ittiin dhibee harka garaa galaatiin kun warra deebi'ee amma isa haareetti dirree daa'ima namaa fuudha. ummata keenya waan akkana magaalaa kana keessaa wanni jiran dhabamsiisu maa ummata keenya wanni akkanaa yoo deebi'ee arraas yoo dhufe wanni ta'uu ta'a namni kuni sabummaa kana oromummaa kana akka jibbee saba biraa galu achirraa jijjiiramee boodarra waan ta'u ilaala dhufa dabraa keessa gochi kanaa kunii fi waan akkanaa kana gaalummaa kana keessaa dhaabba irra raawwachaa yoo yaani warreen kana isa kana wajjin illee saahibuma namni kuni oromoodha akkana godhu jiru kun namni kun balaaleeffachuu danda'a oromoo jechuudha ummata keenya maaliyo namni kun sammuu qabuusa sammuun akkana ayyoon haasa'u akka goowaatti akka dhuunfaa kiyyaatti akka walaalummaa kiyyaatti khatuma hujii isaa dalagaa isaa yoo ta'e khatuma mukuni filannaan isaa dhiiroo akkam taa'anaan lubbuun kiyya dhugumatti filannaan isaa dhiira akkam ta'a boodarra maal jaatu boodarra irkannoo toom ila filata kan jiru haya mee akkam ta'a tuuta akka namaa gaddisiisa maqaa kee haamullee hin tolu baarii fi fatiyaa rabbiin isin biraa jiraatu ummata keenya miliyoota rabbii isin haa baasu inshaallah anis qeerroo fi qarree walii qabeetiin baarkiyya akkuma amma dura si baafne sanitti ilmootatis baafna waa takka yaadin sabni oromoo bal'aan si bira jira ni jirra Allah akka alaamana kee eegan siigoon habiibii kiyyoonni sin jiru kanaa jettee rabshaa sin kaasin dubbii sin godhin haadha mana keetii fatiyaa hojii akka wal hin dhabne du'aa itti godhaa akka du'aa hin deebif rabbitti kadhadhaa ummata oromoo lallabadhaa ummata keenya dubbiin tun dubbii ajaa'ibaati rabbi waan akkanaa nu dhaabin rabbii waan akkanaa nurolleen dhaabin ummata keenya yaa rabbii kiyya
Tanuma dhaamni isin qabnu nuti hanqa viidiyoo biraatti isin qabnu dhufne numa abbaasa najjaaji namni biraan baasu. Numa akkana numa qaba najjaaji. akkana Wanni ta'en najjaaji guyyaa lama keessa jiru te qabnee fuula miidiyaa kana isin warreen hordoftoota kan jedhan asfaana nu faana tura isin jedhu. down najash down najash Down wallah. ana prefer oro auna rame This. kamu rafu ne ga bra kan Wallah ya. rafu ne ya Ha? Kamera. ena rafu kamera kan mata kan ku bijati Awon arin saya akhi. na rafu be defi one ku bijati